Kabajamoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV humna wangeelaa iddoodhuma jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Har'a ogeessa kaameeraa keenya obboleessa keenya mirreessaa morkaa wajjin gara keessan dhufaa irraa obboleessi keenya mirreessaanii utuu gargarin kutin waggoottan arfan kanaa fi ogeessa kaameeraa ta'ee isa sin tajaajilaa nu tajaajilaa jirudha. Kanaaf waa'ee isaan dubbannu namoota tokko qabna waan ta'eef waldaa kana keessaa waa'ee isaaf Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa, isinis Waaqayyoon galateeffadhaa, Waaqayyoon immoo kadhadhaa fi dubbii Waaqayyoon isinii qabadhee dhufe har'a akkuma yaadattanii torban darbee waa'ee jijjiirama Waaqayyo amma biyya keenya irratti fide ilaalchisnee dubbii Waaqayyoo keessaa walii wajjiniin ilaalaa turre. Har'a sitti fufneetu isa ilaalla. Yeroo jijjiirame dhufu jijjiirama sanaaf Waaqayyoon galateeffachuu, jijjiirama sana keessa Waaqayyo jira moo Waaqayyo hin jiru jedhanii keessa ilaaluun akka nama lammaffaa dhalate tokkotti barbaachisaa sababa ta'eef isa walii wajjiniin ilaalaa jirra. Jijjiirama sana kan fide Waaqayyo yoo ta'e kiristiyaanonni attamitti fudhachuutu irra jiru, waldaan kiristiyaanaa attamitti ilaaluu qabdi, seerota dubbii Waaqayyoo keessaa wal duukaa ilaalaa irra. Kanaaf Waaqayyoon kadhanneetu kallattiidhumaan gara dubbii Waaqayyoo dhaqna. Isa dura sagalee Waaqayyoon isinii dubbisa. Warri macaafa qulqulluu keessan of harkaa qabdan wangeelaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ergamaa Luqaas barreesse boqonnaa 19 lakkoofsa 41 kaasee amma 44 isa jiruuni dubbisaa akkas jedha. Yesuus itti dhiyaatee mandara Yerusaalem yemmuu argee hin boo'eef. Har'umallee ati nagaadhaaf kan siif ta'u utuu beektee attam gaarii ture. Amma garuu wanti kun ija kee duraa dhokatee jira. Guyyoonni itti diinonni kee dallaa sitti ijaaranii sitti marsan, karaa hundumaanis si cunqursan sitti dhufuuf jira. Bara Waaqayyoo itti si fayyisuuf dhufe waan hin beekiniif si'i ijoollee kee warra masaraa kee keessa jiran lafatti isinin dabalu. Dhagaa walirra kaa'ame hundumaas walirratti siif hin dhiisanii jedha. Waaqayyo akkanii dubbii kana nu barsiisuuf Waaqayyoon kadhanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa. Karaa ilma kee karaa Kiristoos Yesuusiin nu jaallattee hojii keessa jajamaadhaaf hojii keessa dinqisiisaa akka dhaabannee ilaallu, dhaabatanii ilaaluurra immoo darbanii akka isa keessaa hojjetaniif hidhata hojii kee taanee si duukaa akka hojjennuuf waamicha ulfina qabeessa nuu gooteef maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti bara hamma bara baraatti Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Jijjiirama biyya keenya keessatti saba keenya gidduutti fiddeef gooftaa guddaa goonee si galateeffannaa. Waan raajii nu dhageessifte, waan ajaa'ibaa nu argisiifte yaa Waaqayyo, hojii kanatti kan galateeffamu, kan dinqisiifamu, kan jajamu siif si duwwaadhaa gooftaa. Kanaaf yaa Waaqayyo galata guddaa sii dhiyeessina maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin bara hamma bara baraatti waaqaaf lafarratti Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Jijjiirama kana situ fide yaa Waaqayyo waan ta'e kana si godhe, kan ta'e keessaa si malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Wanti ta'e hundumtuu siin ta'e, wanti ta'e hundumtuu immoo siif ta'e yaa Waaqayyo. Galata kana, ulfina kana, kabaja kana utuu nama biratti nafin, geggeessitoota amma biyya geggeessaa jiran biratti utuu nafin, yaa Waaqayyo warra qabsoo keessa karaa garaagaraa turan biratti utuu nafin, tajaajiltoota biratti utuu nafin, yaa Waaqayyo walitti qabnee galata isaa sii galchinaa gooftaa. Ifa nu agarsiiste bakkalcha barii amma ba'aa jiru, jijjiirama amma ta'aa jiru, gurra namaa aaga dhaga'aa jiru kanaaf, ija namaa waan gaarii ilaalaa jiru kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin bara hamma bara baraatti waaqaaf lafarratti Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Sabni kee imimmaan dhangalaasee fuula keetti boo'aa ture. Yaa Waaqayyo dukkanni limixiin suni waan ifu, waan deebi'ee bari'u namootatti hin fakkaanne. Yaa Waaqayyo garuu hin bariisifte, barii guddaa isaatu, ifa guddaa isaatu as ba'aa jira. Bakkalcha bariitu qummuudee ol ba'aa jira. Kanaaf yaa Waaqayyo har'a garboonni kee si galateeffanna. Saba kee wajjin ta'een si galateeffadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan waaqaaf lafarratti Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gooftaa jijjiirama yerootiif iddummoo akkamittiin kunuunsuun, akkamittiin guddisuun, akkamittiin qabachuun akka nurra jiru sagaleen kee nutti hima. Sagalee kee irraa barannee immoo waan gaarii ati fidde yaa Waaqayyo si bira akka dhufetti beennee fudhachuun akka nurra jiru immoo yaa Waaqayyo dubbiin keessa nutti himu baruudhaaf, hubachuudhaaf,
qalbii keenya nuuf banuun maqaa Kiristoos gooftaatiin jaalala kee haa ta'u. Wanti yaa Waaqayyo maka'e kunis immoo karaatti akka hin hafneef kana karaatti hambisuu kan barbaadu kana dura kan dhaabatu humna diinaa hafuura hamaa isa nama foon qabeessa keessaan daatee hojjetu humna isaa rukutuun humna isaa galagalchuun waan jalqabe kana immoo galmaan ga'uun jaalala kee fedha kee nuuf haa ta'u. Ani garbichi kee namni dadhabaan dubbii kee qajeelchee dubbachuuf na gargaari. Yeroo kana yeroo eebbifamaa nu godhi maqaa isaatiin nu jaallattee fuula keetti nu fudhatte maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Kutaa nama dubbisee kutaa Luqaas barreesseedha. Gararraasaa isa jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfinaan Yerusaalemiin galuu isaatu jira. Harree yaabbatee akka karaa raajitaa dubbatame harree yaabbatee utuu fardaan eegamaa jiru. Fardaan dhufeetu Masiihichi nu oolchaa jedhanii eegaa turanii mootummaa warra Roomaa garbummaa sana jalaa nu baasee bilisummaa keenya deebisaa jedhaniitu eegaa turanii Kiristoosin akka itti eegaa turanii inni garuu harree yaabbatee akka isaan eeganitti akka sammuu isaanii keessa jirutti tun taane karaa isaanii hin eegneef akkaataa isaanii hin yaadnettitu gara Yerusaalemiin dhaqe Yesuus Kiristoos. Yeroo inni gara Yerusaalemiin dhaqu kana simannaa takkaa ta'eef hin beeknetu godhameef simannaa guddaa isaa simatame Yesuus. Nami hundumtuu Yerusaalem keessa kan jiru utuu xinnaan hin hafin utuu guddaan hin hafin beekaan waldhaalaan dhiirri dubartiin utuu hin hafinitu namoonni isa simachuudhaaf ba'ani akkaataa kanatti simatamee hin beeku turtii isaa keessatti Yesuus. Akkaataa kanatti simatamee hin beeku. Namoonni ba'anii tunni kaanii uffata isaa lafa hafeef lafa harreeni isa baattee jirtu irra deemtu sana harree dhumtiyyuu lafa akka miilli ishee hin ajjennettitu ulfina argatte gooftaa ulfinaa baattee waan jirtuuf harreen ulfeeffamteetu karaa sanarra karaa harreen suni Kiristoosiin baattee irra deemtu irratu uffanni utuu nafin namni uffata isaa ofirraa baaseetu hafeef. Nuffata isaa ofirraa baasuu dadhabe immoo maal godhee damee yookaan baala meexxii fuudhaniitu lafa afaniif namoonni harka isaaniitti baala meexxii qabataniitu galateeffatanii. Ergamoonni warri Kiristoosiin duukaa jiran ergamoonni Kiristoosis immoo waan ta'e kana hundumaa arganiitu gammadanii simatamuun Kiristoos namoota biratti fudhatama argachuunsaa akkaataa kanaan dura simatamee hin beeknetti inni simatame kun isaan gammachiise kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaadha jedhaniitu isaan immoo Waaqayyoon galateeffatan. Waan nama dinqutu garuu Kiristoos itti gammaduuni Kiristoos waaw nan simatame simannaa guddaatu naa ta'e akka kanatti simatamee hin beeku jedhee gammaduun irra kan jiru faallaasaa hin boo'enne immoo. Ilaala ummati gammadaa jira kaataa simatamee hin beeknetti simatameera Kiristoos mootii keenya jedhaniitu fudhataa jiru. Iddoo guddaatti eegaa jiru barcuma mootummaarra isa kaa'uudhaaf qopheessaniifii jiru. Namni hundumtuu ililcheera namni isaan mormu hin jiru guyyaa kanatti namni isaan mormu hin jiru. Kaleessa dheengadda mormitoota baay'ee qaba ture har'a garuu namni isaan mormuudhaaf isa dura dhaabatee jiru hin jiru. Garaa namaa keessatti laphee namaa keessatti qalbii namaa keessatti simannaa guddaa simatame inni immoo hin boo'e. Maaliif akkaataa isaan itti hubatantu sirriin turre waan ta'eef. Akkaataa isaan itti hubatantu akkaataa isaan itti waan kana fudhatantu sirriin turre waan ta'eef waan isin dinqu Kiristoosiin eegaa turanii warri Fariisotaa beektuu macaafotaa Israa'el guutummaan raajiinsaa dubbatameera sababa ta'eef yoo xinnaati Addaamii kaasee hamma gaafa inni mul'atutti waggaa 4,000 eegde biyyi lafaadhaa Kiristoosiin waggaa 4,000 guutuu eeganii. Hin dhufadhaniitu eegu garuu wanti isaan rakkatanii raajonni waa'ee Kiristoos kana yeroo dubbatanii dhufaatii isaa isa jalqabaatii fi dhufaatii isaa isa lammaffaa akkasumatti iyyuu immoo isanni waggaa 1,000 dhufee biyya lafaa irratti immoo wajjiniin walumatti qabanii tarreessaniidhuma waan dubbatanii fi gargar baasuu dadhabanii. Yeroo isaanii isuma dhufu sana isanni lammaffaa deebi'ee dhufu sanas isanni waa'ee dhufee waggaa 1,000 biyya lafaa irratti moosi hundumtu taatee si'a tokkoo godhanii fudhatanii. Akkas fakkaatas waan ta'eef akka inni itti dubbatame. Raajiin garuu jecha 10 yoo dubbatame jechi 10 yoo dubbatame tokkoon jecha isaati yeroo itti raawwatamuuf akka itti raawwatamu qaba.
Ni hunduma isaa yoo walitti fudhanne iyyuu. Kanatu isaan rakkise. Dhufaatiin isaa inni jalqabaa kun isa inni gad of deebisee dhufuudha. Isa inni garba ta'ee dhufuudha. Isa inni xinnaatee dhufuudha. Isa inni dhufee itti du'uudha. Isa inni dhufee itti dhiiga isaa dhangalaasuudha. Isa inni dhufee itti cubbuu baatuudha. Isa inni dhufee itti cubbuu ta'uudha. Isa inni dhufee itti faradu miti. Isa inni dhufee itti ejaaba'u miti. Isa inni dhufee itti mootummaa qabatee teessoo abaabilee isaa Daawitirra isa inni itti taa'u miti. Nisannetti teessoo baabilee isaa Daawitirra taa'u miti. Ammaatti Kiristoos teessoo baabilee isaa Daawitirra hin teenye irra taa'uudhaaf eeggataa jira malee. Kanaaf irra rakkatanii. Ammas sanni dhaqe kana isaanii akka isaan itti yaadanii mootummaa fudhataa jedhaniitu yaadan. Kanaaf boo'e Yesuus. Boo'e. Yerusaalemitti yeroo dhiyaate hin boo'e jedha. Har'umallee ati nagaadhaa fi kan siif ta'u utuu beekte attam gaarii ture. Amma garuu wanti kun ija kee duraa dhokatee jira ittiin jedheedha. Qabxii irratti dubbachuu barbaadu isa kana. Har'umallee kaleessa eengadda yeroo darbee chaansii baay'ee of dabarsiteetta. Yeroo yaadatamuu kee akka salphaatti fudhattee, yeroo yaadatamuu kooti kun jettee, yeroo yaadatamuu Waaqayyo si fide sana keessa galuu diduudhaan yaada Waaqayyoo baay'ee of bira dabarsiteetta. Har'umallee turtii koo isin gidduu waggaa amma kana ture fudhachuu yoo dadhabdani, tajaajila koo waggaa 3 kana darbe yoo fudhachuu dadhabdani, har'umallee yaa Yerusaalem sagana beekuutu sirra ture. Har'umallee ati nagaadhaaf kan siif ta'u utuu beekte attam gaarii ture. Inni kun garuu ija kee duraatu dhokate jedhe. Maalan jedhe torbanarraa jijjiirama Waaqayyo fide kana akka Waaqayyo biraa dhufe beennee itti gammadaa jirra. Iseedhutu walii wajjin ilaalle torbanarraa. Waaqayyotu guyyoota nagaa fidaa jira. Waaqayyotu ji'oota nagaa, waggoota nagaa, bara nagaa, biyya keenyaaf, saba keenyaaf, dhaloota nu booddee dhufaa jiraniif fidaa jira Waaqayyotu. Yeroon kun yeroo yaadatamuu keenyaati. Yeroo yaadatamuu kana barreerraa, hubanneerraa, qalbifanneerraa, galateeffataa irraa kanaaf garaan keenya Waaqayyotti gammadeera. Sibiraa ta'e Waaqayyo kun galanni siif haa ta'u jedhee afaanni keenya galata dubbateera. Lafee keenya galataaf waliin reebneerraa Waaqayyo duratti garaan keenya gammadeera. Saboo'aa turreef. Hamma boonyeef hamma gaddina caalaa hin gammanne yoo ta'e rakkina qabna jechuudha. Waggoottan 27 darban sana boqoo buufnee boonyeerra. Isa duwwaa miti akka sabaatti gara waggaa 100 olii boonye, waggaa 100 ol boqoo buufne. Abboota keenyarraa dhaalle boo'icha. Itti fufnee isumatti jirramoo har'ammoo garaan keenya gammachuu haaraa jalqabeera. Boqonnaa haaraa keessa Waaqayyo nu galchee akka jiru hubanneerraa beenneerraa laata. Yeroo yaadatamuu keenya kana hubannee fudhanneerraa. Yerusaalem isa kana fudhachuu waan dadhabdee fi akka jedhee Gooftaan guyyoonni itti diinonni kee dallaa sitti ijaaranii si marsanii, karaa hundumaa si cunqursanii sitti dhufuudhaaf jira. Bara Waaqayyotti si fayyisuuf dhufe waan hin beekiniif si'i ijoollee keessi warra masaraa kana keessa jiranii lafatti isin hin dabalu. Dhagaan walirra kaa'ame hundinuu walirratti siif hin dhiisanii jedheedha. Yeroo Waaqayyo si fayyisuuf dhufe kana hubachuu waan dadhabdeef, guyyaa fayyina kee akkasumatti of bira waan dabarsiteef Waaqayyo warra si diigan diina keetti dabarsee kenneera jedhee. Attam baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo Waaqayyo hubachuu dadhabuun, guyyoota bara beekuu dadhabuun, bara lakkaa'uu dadhabuun firoota koo baay'ee rakkina guddaadha. Bara lakkaa'uu dadhabuun baay'ee rakkina guddaadha. Kisaaraa guddaa keessa nu galcha. Kisaaraa nu dandeenyee keessaa ba'uu hin dandeenye keessatu nu galcha. Maaltu fayyina Waaqayyo fidee baranii yeroo fayyinaati kuni, yeroo yaadatamuuti kuni, bara ol qabamuuti kuni, bara boqool fudhatanii dubbachuuti adeemuuti kuni jedhanii yaaduu dadhabuun, ajandaa Waaqayyoo keessa galuu dadhabuun, yaada Waaqayyoo duukaa luucaanii deemuu dadhabuun kisaaraa guddaa isaa fide.
Guyyaa fayyina keetii akkasumatti waan of bira dabarsitee fi Waaqayyo warra si marsanii dallaa sitti ijaaranii warra si cunqursan warra si miidhanitti maal godhe dabarsee si kenna. Isaan immoo sin qusatanii sin hambisanii sin mararsiifatanii dallaa siif ijoollee keetti ijaaraniitu maal isin godhode isin balleessu. Beetu dubbata dubbiin Waaqayyoodha. Hamma dhagaan dhagaarratti hin hafnetti. Kiristoos kana dubbatee bara 70 keessa Israa'el irratti raawwate kun waan isin deequ. Gara waggaa 37 booddee dubbatame gara waggaa 37 booddee Israa'el wanti jedhamtu diigamtee saba jedhamuun isaanii hafee magaalaan Yerusaalem wanti jedhamtu diigamtee onaa taatee manni qulqullummaa isaan ittiin of jajan of jajuu isaanii isheen taate manni qulqullummaadha. Hamma dhagaan tokko dhagaarratti hin hafnetti dhagaan lama walirra taa'ee hamma hin argamnetti jechuudha. Diigaman waan isin deequ. Dhagaan dhagaarratti hamma nafnetti diigama. Waan isin dinqu manni qulqullummaa sun warqeedhaan ijaarame sababa ta'eef warqeeni lafa kana keessatti akka nafne jedhanii warqee barbaacha lafa isaa gadi qotanii hundee isaa isa meetira meeqa gadi qotame sana gadi qotanii dhagaan dhagaarratti hamma nafnetti maal barbaacha? Warqee barbaacha. Isaan warqee barbaadu sagalee raajii isa Kiristoos jedhetu garuu ittiin raawwatame. Bara 70 keessa Israa'el reefuu erga biyya taatee ijaaramte reefuu waggaa 70 taati biyyuma lafaarratti. Isa bara 70 dhaloota Kiristoosiin booddee bara 70 diigamtetu reefuu erga ijaaramte Israa'el eengadda waggaa 70 jechuudha reefuu waggaa 70 guutti biyya taatee deebi'uun ishee. Maaliif akkas taate Israa'el? Maa biyya lafaa keessatti tamsaate Israa'el? Maa yeellofte Israa'el? Biyya ormaa keessatti maa gidiraa ishee agarte Israa'el yoo jettanii guyyaa fayyina ishee isa isheedhaa dhufe sanatu guyyaa fayyina ishee guyyaa yaadatamuu ishee sanatu simachuu dadhabde. Waaqayyo biraa naa dhufe kun jettee fudhachuu dadhabde. Kanaaf sodaa guddaan qaban yoo akka waldaatti akka sabaatti akka biyyaatti yeroo yaadatamuu keenya kana akkasumatti of bira dabarsine wanta keessaan baane rakkina guddaa keessa galuun keenya hin oolu jedhee sodaadha. Fudhachuun namoota baay'ee barbaachisaa baay'ee murteessaadha. Kanaafuu fudhachuutu nurra jira. Fudhachuutu itti gammaduutu nurra jira. Akka nu hin fudhanneef wanti nu godhu wanti baay'een jira. Akka nu hin fudhanneef isa moo isa miti. Kun Waaqayyo biraa dhufe moo kun Waaqayyo biraan dhufe inni jedhu. Utuu qeenxeetti baafnu, utuu teenyee mudaasaa lakkoofnu, utuu teenyee dogoggora isaa lakkoofnu, akkas ta'utu ture jennee karaa mataa keenyaa utuu yaannu, karaan Waaqayyoo garuu nu bira akka hin dabarre eeggannaa gochuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Qabxii sadiin isinii wajjin ilaaluu barbaada. Tokko, jijjiiramni yeroo dhufu akka biyyaattis akka dhuunfaattis jijjiiramni yeroo dhufu wanti hundumtuu isaa hin mi'aawu. Wanti nu ofii keenyaa irratti hojjennee mi'eeffannu jira. Wanti mi'aawuudhaaf si barbaadu jira. Harka keetiin, kadhata keetiin, yaada keetiin, hojii keetiin wanti ati mi'eessitu jira. Waan hundumaa mi'eessee dhuma siin kennu Waaqayyo. Kanaafuu isa hin minyoofne ilaalte, isa hadhaa'e dhandhamtee ilaalte, kun hadhaa Waaqayyo biraa miti, hin nyaatamu, hin dhugamu jettee gattee irra dabarta yoo ta'e jijjiirama arginaaf taati. Jijjiirama argina. Gufuu jijjiiramaa ta'aa jiraatta. Gufuu jijjiiramaa ta'aa jiraatta. Fakkeenyaan isinii kenna. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 22 kaafne yoo ilaalle. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 22 kaafne yoo ilaalle dubbiin Waaqayyoo akkeedha. Kana booddee Museen namoota Israa'el galaana diimaa biraa in kaase. Isaan Shur lafa onaa keessa lixanii lafa onaa sana keessa guyyaa 3 yeroo adeeman bishaan hin arganne. Isaan iddoo Maaraa jedhamu tokko yommuu ga'anii bishaan Maaraa hadhaa waan tureefi dhuguu hin dandeenye. Kana irratti maqaa iddoo sanaa Maaraa jedhanii moggaafame. Maaraa jechuun hadhaa jechuudha. Kana irratti jarri egaa maal dhugnaa jedhanii Musee irratti gungumanii. Yommus Museen gara Waaqayyootti iyye. Waaqayyo immoo muka tokko isatti argisiise.
inni mukicha bishaanicha keessaa in buuse bishaanichis hin minyaa'e jedha. Israa'eloonni galaana diimaa dhufanii ce'anii galaana diimaa Waaqayyo gargar kuteettu isaan ceesise warra diina isaanii warra isaan duukaa hordofe immoo galaanicha jalatti Waaqayyo hambise awwaaleetu. Lammaffaa diina isaanii akka isaan hin argine godhe Waaqayyo. Iddoo sanatti galata guddaa isaa galateeffatanii Waaqayyoon faarfannaa haaraa yeroo jalqabaatiif faarfannaa wanti jedhamu iyyuu galaana diimaa biratti ka'e inni jalqabe. Miiriyaam faatu dibbee fudhatanii obboleettii Museetu faarfannaa isaa haaraa faarfatanii Waaqayyoodhaaf. Galata guddaa galateeffatanii gammachuu guddaa gammadanii maal dinqiin Waaqayyoo jedhanii. Galaana gargar kutuu Waaqayyo utuu galaanni akka girgiddaatti garasiif garana dhaabatu firiizii godhee jechuudhaan dhagaadhuma ta'eetu dhaabatu isaaniif immoo karaa ta'ee karaan gidduutti gargar citee asiin galaana jira karaa gogaarratu ce'anii arganii diinni isaaniis immoo akkasuma se'ee yeroo dhufu inni akka cabbii ta'ee dhagaatee hafe sun walitti nam'ee deebi'ee achuma jalatti awwaalee Waaqayyo lola guddaa isaanii lolee dinqii isaan ceesee arganii gammadanii galateeffatanii toochi jiranii galaana diimaa sana biraa ka'anii. Galaana diimaa biraa ka'anii karaa deemuu jalqaban. Yeroo karaa deemanii iddoo tokko guyyaa 3 adeemanii guyyaa 3 sana bishaan dhugaatii dhaban. Bishaan dhugaatii dhaban. Ilaala gammachuu guyyaa 3 dura galata guyyaa 3 dura dinqii guyyaa 3 dura maal tajaajilaan akka Museedha namni Waaqayyo galaanatti hin kutu jedhame namni jajame Museeni amma immoo maaltu iddoo kanatti isaan qunname bishaan dhugaatiitu dhibe. Bishaan dhugaatii dhibe. Jireenyi akka kana jechuudha. Geggeessaan biyyaas akka kana jechuudha. Biyya lafaa keessa yeroo jiraannu as jireenya ulfina qabu argina achi keenya immoo jireenya lafa gogaa fakkaatutu immoo nutti dhufa. Chaalenjii garagaraatu nu qunnamuu danda'a. Chaalenjii malaallee warra gungumnu ta'uu nurra hin jiru. Chaalenjii feesii goone warra jijjiirama fidu ta'uutu nurra jira yeroo hundumaa. Isa booddee guyyaa 3 booddee barbaadanii bishaan tokko argani. Hundumtuu ilaalaa saba bishaan guyyaa 3 dhabe irratti lafa dhaanii dhuguuf yeroo jedhanii bishaanni sun hadhaadha. Maqaa iddoo sanaayyuu maaraa jedhanii waamanii hadhaa jechuudha. Musee irratti gungumaniidha. Gammachuun isaanii kaleessaa deebi'ee gargar jalaa cite jechuudha. Isa booddee Museen gara Waaqayyootti iyyee Waaqayyo muka tokkotti agarsiisee fuudheetu irra buusee yeroo sana bishaanni hadhaan suni hin minyaane. Bishaanni hadhaan suni hin minyaane. Wanti nuyi mi'eeffannu wanti baay'een jira jijjiirama ammaa keessaa. Hunduma isaatu minyaa'aa miti. Egaa horee minyaa'aa isan qabne ilaallee kun Waaqayyo biraa hin dhufne jennee jijjiirama Waaqayyo fide kana karaa Waaqayyo bane kanatti duddagatuun nurra hin jiru. Maal goona ree itti deemneetu maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin isa mi'oofne mi'eessu. Isa hojiidhaan minyaa'u hojiidhaan mi'eessu. Isa yaadaan minyaa'u yaadaan mi'eessu. Karaa barbaachisaa ta'een wantoota hin minyaa'in jiran itti deemnee warra jijjiirama kana fidee wajjin dhaabannee mi'eessuutu nurra jira malee hadhaa isaa hadhamnee ilaallee kun hin dhugamu jennee gannee biraa deebi'uu hin qabnu jechuudha. Yoo akkas taane biyyuma ta'uu hin dandeenyu. Yoo akkas taane isinitti himaanii sabuma ta'uu hin dandeenyu. Saba ta'uu. Kanaafuu itti deemaa mi'eessaa. Waaqayyo biraa ta'uu isaa manaati. Waaqayyo biraa ta'uu isaa fudhadhaati. Wantoota minyaa'an ta'an itti deemaa mi'eessaa. Gaa'ila keenya keessatti yeroo fudhannee irratti investii goonee waan baay'ee mi'eessina miti himaa. Jireenya haadha manaa koo akkanatti minyaa'utti, jireenya koo akka isheetti minyaa'utti, jireenya minyaa'u walii wajjin akka jiraannutti wanta baay'ee teenyee walii wajjin hojjenna. Wanta baay'ee teenyee walii wajjin hojjenna. Yeroo dhufnee jireenya jalqabnu wanti hundumtuu minyaa'aa miti. Minyaa wanti hundumtuu wanti nutti minyoofne baay'ee isaa argina gaafa walii wajjin jiraachuu jalqabna. Garuu gaa'ila kaleessa dhaabne sana minyaa'uu didee kanatu immoo qallatee kanatu immoo furdate jenneetu dhiifnee keessaa baana miti. Irratti hojjenneetu irratti investii gooneetu mi'eessinee gaa'ila ulfina qabeessa godhanneetu keessa jiraanna waan ta'eef. Kanaaf firoota koo erga gaa'ila irratti akka goone biyya irrattis akka kanatti yaaduun keenya baay'ee barbaachisaadha jedheen yaada. Lammaffaa. Wanta barbaannu hundumaa halkan tokkotti arganna jennee yaaduun gowwummaa guddaadha.
gowwummaa guddaa. Erga waggoota hamma kana rakkina keessa teenye obsineeti yeroo karaan nuusaa qabu immoo karaa kana keessa gallee waan baay'ee fooyyessuu dandeenya jennee yaaduutu nurra jira malee hundumti isaa maaliif amma hin taane jennee galgala tokkotti yookaan waggaa tokkotti wanti hundumtuu hin ta'a jennee yaaduun keenya innis kisaaraa guddaa isaa nutti fida. Tokko Waaqayyo hin hojjetu akka itti Waaqayyo waan isin dinqu hin hojjetu. Seera ba'uu boqonnaa 22 lakkoofsa 27 kaataniitti yoo ilaaltani seera ba'uu boqonnaa 23 seera ba'uu 23 kaasee akka jedha. Ani naasisuu koo si dura nan ergaa namoota ati itti dhuftu hundumaasi waliin wallaalchisaa diinonni kee hundinuusi dugda sitti gatanii akka si jalaa fiigan nan godha. Ani soonsaani isa hiwwoota Kana'aanota Heetota si duraa ari'ee baasu nan erga. Lafti onaa ta'ee bineensi wal horee akkasitti hin baay'annetti ani waggaa tokko keessatti saba sana si duraa hin ari'u. Hamma ati hortee baay'attee laficha dhuunfaa kee godhattutti xinnoodhaan fuula kee duraa isaan nan baasa jedha. Maal jedha? Waaqayyo biyya Kanaanitti isaan galchuuf jedha Israa'eloota. Yeroo dhaqanii achi geessan garuudhaan Museen yeroo dhaqanii achi geessanii hunduma isaa waggaa tokko keessatti isiniin kennuudhaan hunduma isaa diinota keessan hundumaa waggaa tokko keessatti ari'ee isin duraan balleessu. Maalan godhadhee naasisuu kootiin isin duraan darbaa. Naasisuu kootiin diinota keessan warra isinitti dhufanii waliin isaan wallaalchisa. Bitan isaan itti galcha. Soonsa koo kanniisa koo isaanitti ergee immoo warra Hiiwotaa, warra Kana'aanotaa, warra Heetotaa isaanan hidda, isaanan ari'a. Isaaniin jedha. Lafti immoo onaa ta'e bineensi immoo irratti wal horee bineensi dhufee akkas hin rakkifnetti midhaan kee dhufee akkas jalaa hin nyaannetti maalan godhadhee waggaa tokko keessatti hundumaa immoo hin godhu warra Kana'aanota kana Hiitota kana Hiiwota kana waggaadhuma tokkotti ari'een balleessuwan jedhe xinnoodhaan isaan ari'a. Hammati bal'attee guddattee baay'attee manaajii godhuu dandeessutti hammati to'achuu irratti hojjechuu dandeessutti hammati bilchina sana guddina sana bira geessutti jarreen kana maalan godhadhee naannoodhuma keen kaa yoon kana godhuu baadhe jara kana xaayyoon balleessee bineensatu dhufee lafa onaa keetti gala. Lafti onaan naannoo kee jiraachuun irra hin jiru lafa qotamu duwwaa maleedhe. Yaadinaa Waaqayyo waan hundumaa waggaa tokkotti nuu kennattaniin yaadina. Waggaa tokkotti warra diina nutti fakkaatanii ari'ee balleessu jettaniis hin yaadina. Waaqayyotu hin godhu. Geggeessitootatu hin taane Waaqayyotu hin godhu. Geggeessitoonnis warra irratti ka'an warra waan isaan hojjetan kana karaatti hambisuu barbaadanii utuu isaan xabdeanii dhumanii hin barbaadu. Garuu Waaqayyo hin barbaadu kana. Maaliif hin barbaadu? Lafa onaa hambisuu hin barbaadu. Lafa duwwaa hambisuu hin barbaadu. Bineensatu dhufee nutti galee nu saama sabateef. Kanaafuu reetamitti hojjeta Waaqayyo xinnoodhaan bishina isaa gaafa nu agarsiisaa deemu, guddina isaa gaafa nu agarsiisaa deemu, yaada Waaqayyoodha biyyicha irratti fidaa gaafa nu deemu, akka Waaqayyo barbaadutti bulchaa gaafa nu deemu, isinii galee gaafa sana maal godhaa deemu, dabalaa deema Waaqayyo, kennaa deema Waaqayyo, nu dhaalchisaa deema Waaqayyo, nu guddisaa to'a deema Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni sadaffaaf inni dhumaan isinitti barbaadu karaa gabaabaan yeroo hundumaa karaa gaariidha jettaniin yaadina. Karaa gabaabaan yeroo hundumaa seera boqonnaa 13 lakkoofsa 17-18 dhaxxanii yoo laaltanii yeroo Israa'eloonni biyya Gibxi keessaa ba'anii Kana'aaniin galuudhaaf karaa gabaabduun turteetti. Garuu Waaqayyo karaa sanarra isaan hin geggeessine karaa dheeraa isaanii filate. Maaliif kana godhe Waaqayyo jettanii karaa dheeraa sana keessatti isaan barsiisuu barbaade Waaqayyo. Har'uma kaanii bor akka isaan itti galan hin barbaanne. Tokko akka isaanii yoo diinni karaatti dhufe akka isaan hin deebinetti karaa galaana diimaa qabu akkaataa isaan deebi'uu hin dandeenyetti Waaqayyo karaa galaana diimaa qabu isaanii file. Karaa jajjabaa, karaa gurguddaa, karaa nu deebisuu hin dandeenye nu fila Waaqayyo si'a tokko.
Kanaafiyyuu karaa gaggabaabduun yeroo hundumaa gaarii miti sababa ta'eef yeroo Waaqayyo karaa dheeraa nu deemsisu karaa dheeraa sana keessa deemnee waan harka keessa galfachuu nurra jiru harka keessa galfachuutu nurra jira. Waaqayyo isin eebbisu baay'een isin jaalladha. Torban har'aa deebinee sagantaa kana fakkaatuun walitti deebinaa turtii gaarii qabaata. Sidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa. Sidabalee ni dhiyeessa galataa garaa keessa. Sidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa. Sidabalee ni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa.